obsena dabin yaalamiiko kee kana arras midhagee lalu dadhabadeen badana obsena dabin yaalamiiko kee kana arras midhagee lalu dadhabadeen badana Namus Oromoo ko Haifalmi Addunyaa ragaa ko Haifalmi Maal badii lammii ko Haifalmi Callisuutu rakkoo Haifalmi Namus Oromoo ko Haifalmi Addunyaa ragaa ko Haifalmi Maal badii lammii ko Haifalmi Callisuutu rakkoo Haifalmi Abbaanaa bariif eebbisee ergee duutee taalasa lafatti argee maaloo Abbaanaa bariif eebbisee ergee du'ee ilmasa lafatti argee maaloo Iga boleetti ko Haifalmi Inchalisiin fonko Haifalmi Iga boleessa ko Haifalmi Inchalisiin fonko Haifalmi Iga boleetti ko Haifalmi Inchalisiin fonko Haifalmi Iga boleessa ko Haifalmi Inchalisiin fonko Haifalmi Hiriira nagaa Mirga saafa'ee Deebisaa qawweenii Rasaasa ta'ee Ijoollee Oromoo kan tuffiinee nuufituuf deema Oromoo dhagayee Oromoo kayee Oromoo dhagayee karra fees dammaqee Oromoo dhagayee mirga kee falmee tokkummaan wal ta'ee Kama duratifu Garaan gubanii Yoo har'a callifne Aadaa godhatanii Kaane afalmannu Tokkummaan samine Oromoo kayee Oromoo dhagayee Kama duratifu Garaan gubanii Yoo har'a callifne Aadaa godhatanii Kaane afalmannu Tokkummaan samine Oromoo kayee Oromoo dhagayee Oromoo kayee Oromoo dhagayee Free Jawar Muhammad!
Abiy Ahmed is a killer. Nobel Prize. Abiy Ahmed is murder. Is mafia. 2019 Nobel Prize. Abiy Ahmed is a killer. He's a murder. Abiy Ahmed, let's go. Stop. Genocide. Guantanamo. Stop. Genocide. Guantanamo. Free. Political prisoners. In Ethiopia. Free. Jawar Muhammad.
Freedom! We need justice! We need justice! We need freedom! We need freedom! Stop! Genocide! Honorable! Free Jawar Muhammad! Free Jawar Muhammad! Free Baqala Garba! Free Baqala Garba! We need freedom! We need media press! We need justice for our political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Torture! Stop financing a dictator! Germany! Stop financing a killer! Stop financing a dictator! Left out of Arabia! Missing out of Arabia! Abiy Ahmed is a dictator! A dictator! He cannot lead killing Oromo in Ethiopia. Stop killing Oromo people in Ethiopia. Baqala Garba. Maqaan kiyyaa Muhammad Rashid jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Jarmanii biyya Jarmanii magaalaa Hisin keessa jiraadha. Haala amma yeroo biyya teenya Itoophiyaa keessaa itti deemaa jiru irratti wal qabatee falmii mootummaan Itoophiyaa, mootummaan nyaataa, mootummaan gabroonfataan bilchiginaa biyya teenya keessatti uummata Oromoo barattoota hawwan Oromoo irratti geessaa jiru irraa falmii kanarraaf as dhufnee biyya kana keessa jirra. Hiriira ammaas marsaa torbaffaatiif Jarmanii keessa magaalaa Wiesbaden keessa jirra. Akkasuma qeerroo biyya keessa tiin Abiyyiin Ahmad aangoo argatee
qabsoo qeerroo biyya keessaatii fi qabsoo Jowaar Mohammadii fi qabsoo diiyaasporaan biyyoota alaa godhee wajjin wal qabatee kanarra Jowaar Mohammadiin hidhaa keessa jira akkasuma hooggantoota Oromoo hedduu hidhaa keessa jira qabsoo Oromootiin aangoo irratti bahee kanaafuu falmii kana keessa jirra nu falmii biyya kana keessa jirra falmannee mirga keenyallee eegsifannee mirga uummata keenyaa akka biyya keessallee erginee karaa dippiloomaasiitiin mootummaa Itoophiyaa gama dandeenyeen gama kiisaatiin gama horiilleen uummata Oromoo akka biyya keessa jiru bira dhaabanne biyya teenya kabachiisuu barbaadna. Kama dippiloomaasiitiin biyyoonni alaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif kennan akka irraa dhaaban barbaadna. Karaa ibaatiin ammoo turizimiin biyyoota Itoophiyaa gara biyyoota alaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaa yeroo deemanitti asirratti rakkoo biyya san keessa jiru hawaasa biyyattii tanaa keessa jiru irratti yoo ibsine ummanni turizimii biyya san keessa yoo deemu hanqate dippiloomaasiidhaan akka ummanni biyya san hin dhufne akka turizimii biyya san hin deemne gochuu dandeenya. Waa hedduudhaan karaa hedduudhaan abiyyi sakaaluu dandeenya. Kanaafuyyuu qeerroon Oromoo bakka jirtan irratti mirga keessan falmadhaa jabaadhaa. Namni keenya akka hidhametti akka naafne Jowaar Mohammad eega hidhame guyyaa 41 keessa jira amma. Kanaafuu qeerroon Oromoo namni kun nama Oromoodhaaf jireenya guddaa dalagee waa guddaa dalagee jireenya mataa isaa Ameerikaatti jiraachuu osoo danda'u Oromoodhaaf of kennee biyya sanitti galee akkasuma isaan waliin hooggantoonni Protestant Oromoo yookaan ammoo paartii Oromoo hundi isaanii hedduun isaanii mana hidhaa keessa jiranii abiyyiin kan inni dhaga'u mootummaa nyaata sirna Minilikii mootummaa durii yookaan ammoo sirna Minilikii deebisuudhaaf uummata keenya irra deebisuudhaaf deemaa jira. Deebisee iyyuu jira agarsiisee jira. Kanaafuu abiyyi mastigoo abiyyi biyya san keessa akka bahuuf hawwii guddaan qabna hin baasnallee ammoo ho'i baasnallee agarsiisna. Mootummaan nyaataan kufu malee biyya san keessa taa'u akkasumatti jajjabaannee bakka jiru wal gargaarree qeerroon Oromoo dargaggoonni Oromoo hawwanni Oromoo manguddoon Oromoo yaada tokko tahanii karaa tokkorra deebi'anii paartii tokko deeggaranii mootummaa kana biyya kana keessaa balleessuudhaaf yoo rabbi jedhe inshaallah kun deebine jirra ni baasna. Abiy Ahmad mastigoo biyya san keessaa rabbi isaa balleessu. Faatuma Ali Abdisaan jedhama. Wallagga Lixaanaati. Animmoo amma hiriira nagaa dhufee jira. Jarman keessa jiraadha. Jarman naannoo katamaa Frankfurt bakka jedhamu irratti gaggeeffamaa jira. Mangistii biyya kanaatti akka sagalee keenya dabarfachuuf dhufnee jirra. Kana irratti immoo waanan keessattuu dabarfachuu barbaadu ijoollee xiqqoos harmootiinis abbootii keenyas ta'u jecha gaggeeffamaa jiru kun waan namatti hin tolledha. Yeroo sana Oromoodha jennee harka cafacafnee taqabballee kunoo hammammoo utuu hin turinii ammas diina nutti ta'u kanaafi kun waan gaariidha miti. Garuu an ammas taanaan kan hin dabarfachuu barbaadu wanta Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka nurra haa dhaabbatu. Wanta jecha gaggeessa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa kun jiru hundumti isaa akka dhaabbatu jedha gama kiyyatti. Innaa kanaaf waanan dabarfachuu barbaadu waa hundarratti utuu tokkummaaf jaalalaan akka keenya durii nagaan bu'ee gaarii natti fakkaata. Garuu hundumaaf iyyuu amma kana booddee jechi kun nurratti dhaabbachuu qaba. Down Abiy Ahmed, down Abiy Ahmed. Sagantaa abbootii amantaa musliimarraa Protestaantii waaqeffata Ortodoksii Afrikaa isinii jirra. Akkuma aadaa keenyaatti Abbootis amantaa waaqeffataadhaan amantaa Protestaantii obbo Tasfaayee amantaa Ortodoksii obbo Qaasim musliima walqeerraa dhufeetidha. Akkaataa keenyatti abbaa keenyarraa eeggadha. Waaqayyo nagaan nu bulitee nagaan nu oolu. Waaqa nu oolu yaa Waaqayyo. Amiin. Nagaadhaaf fayyaa nu kennu. Amiin. Nageemaa keenya nuu guddisi. Dhaloota keenya bal'isi. Hamaaf hamaa nurraa qabi. Dhalaata nurraa baasi. Biyya nagaa godhi.
Bolla gidittee godhi, dhuguu murtutuu godhi. Waaqayyo guyyaa nagaa guyyaa gaarii isiniif haa godhu. Ani kan jedhu keessatti maaliif nuti biyya keenya keessatti mirga uumamaa mirga uumaa dhabne. Waggaa 150 yeroo gabaabaa miti yeroo dheeraadha. Dhalootaafis wanti darbeen jiru waan hirmaachise baay'een hin jiru. Kanaaf ba'aa guddaan nu eeggataa jira. Oromoon amantiidhaan miti kan inni deemu. Oromoon safuu qaba. Oromoon uumama qaba. Oromoon jaalala qaba. Oromoon waaqatti amana. Namatti yookiin gaaratti yookiin lagatti miti. Kanaaf kan jennu nu kiristaana yookiin islaama amantii biraa yookiin rakkina tokko hin qabu sabii keenya. Garuu Itoophiyaan bara dheeraa kan isheen jiraattu. Maqaa amantiitiin kadhachuudhaaf waraana bal'isuudhaaf Westerii irra deemtee bataskaana irra deemanii kadhatu. Jireenyi isaanii kadhaa irratti kan hundaa'e. Kun immoo yoo amantii wajjin walitti hirkisuu baatanii kadhaan hin danda'amu. Kanammoo uummati keenya beekee jira. Hundi keenya iyyuu amantii hundaatiif kabaja kennee mirga uummata Oromoo diireetti karaa dhugaatiin falmanna. Kanaaf uummati Oromoo harkas boris uummata kee harka wal qabannee kan du'e awwaallee kan kufe lafaa kaafnee biyya keenya falmanna. Namarratti nu hundoofnu amantii namaa yaada namaa pirezidaantaati hin goonu. Yaada keenya yaada uummata Oromoo sirna abbaa gadaa sirna siiqee sirna dhalootaa pirezidaantaati akka godhu barbaada. Dhaloonni haaraan kanaaf hidhannoo qabattoo keessan hidhadhaa garaa keessan fudhadhaa du'aaf jireenya keessa jira. Kanaaf immoo furmaata dubartiin Oromootii fi dhiirri Oromoo kennuu fi karaa gubbaa jira. Fayyaa ta'a gara kootii gara koomaa. Kanaaf akka amantaan keenya jedhutti namni hundumtuu waaqayyotu wal qixxeessee uume waaqayyoon uumame mirga namummaadhaa waaqayyoo nama hundumaaf wal qixxeessee kenne. Kanaaf namni tokkoyyuu nama ta'ee kan ol jedhee fi ol ka'ee yookaan immoo kan gadi bu'e tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyoo nama hundumaa ijuma tokkoon ilaala. Kanaaf har'a bifa amantaatiin Oromoon lagaan amantaadhaan aadaadhaan afaaniin waan ittiin gargar ba'u tokkoyyuu hin qabu. Sana garas darbee Oromoon dhiigisaa madda tokko. Kanaaf obboloota koo Waaqayyo waan inni godheef waan inni hojjete irraa ka'ee akkasitti dubbadhee asumaan akkaataa amantaan wangeela keenyaa nu gorsutti immoo walii wajjin tokkummaa keenya mul'isuudhaa fi Waaqayyoon kadhanna. Obboloonni keenya gaggeessitoonni warri masgiida keessatti amantaa musliimaa gaggeessanii du'aayii nuu godhuu Ortodoksii irraa warri dhufanis Waaqayyoon nuuf kadhatu akkasuma waaqeffataanis Waaqa nuuf kadhateera. Ani immoo yeroo kana akkaataa amantaa warra wangeelaa Protestaantiitti Waaqayyoon saba koo hundumaa isinii wajjin ta'eetan waa'ee saba keenyaa miidhama keessatti kufee jiruuf Waaqayyoon kadhanna. Darbees biyyattii impaayeritii Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti sabaaf sablammoonni guutummaanii mirga utuu qabanii mirga kan dhaban haqa utuu qabanii haqa kan dhaban Waaqayyo abbaa haqaatii Waaqayyo abbaa dhugaatii Waaqayyo garsee warra dhugaatii. Kanaaf Waaqayyo biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana guutummaa keessa sabaaf sablammoota jiraatanii fi nagaaf gammachuu wal qixxummaaf eebba jaalala akka inni dhangalaasuuf Waaqayyoon kadhachuudhaaf karaa amantaa keenyaa bakka bu'ee iddoo kana ni jira jechuudha.
akkaataa sirna amantaa warra wangeelaa protestaantiitiin ija keenya walirra buufannaa yeroo gabaabaadhaa fi waaqayyoon yaannaa waaqayyoon kadhannaa waanan dubbadhu kan ammoo waanan jedhee kadhadhutti ameen jenneetu waaqayyo akka inni saba keenyaaf qaqqabu waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo keenya yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiraattu saba keenya saba haqa utuu qabu haqa dhabeef ati qaqqabi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra gadditti gale mucaan jalaa du'eef ati jajjabina laadhu. Qarreef qeerroo dhumaa jiraniif ati birmadhu. Yaa Waaqayyo impaayeritti Itoophiyaa keessa kan jiraatan sabaaf sablammoota yaa Waaqayyo mirga isaanii falmachuudhaan dhumaa jiran hundumaallee hin yaadanna. Sabni keenya sabni Oromoo ofittoo miti hundumaaf hin kadhanna. Kan ammoo dubbii keetu dubbata sabni Walaayittaallee maqaa gooftaa Yesuusiin mirga isaaniif haqa isaaniitti kan ba'an ta'ani. Oromoon mirga isaaf haqa isaatti kan ba'e haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sabni keenya kana booddee boo'aan jiraatini gaddaan jiraatini imimmaan dhangalaasaan jiraatini sabni Oromoo kaabaaf kibbatti ba'aaf lixatti sabaaf sablammoonni mirga dhaban hundumaa wajjin waliin ta'ee mirga isaatti akka inni ba'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo si kadhanna Oromoon iddoo kana jiru gara keetti harka isaa bal'isaa jira. Yaa Waaqayyo nu firan qabnu firanuuf ta'uun jaalala kee haa ta'u. Kan nuuf falmuu hin qabnu ati nuuf falmuun jaalala kee haa ta'u. Kan nuuf qaqqabu hin jiru ati nuuf qaqqabuun jaalala kee haa ta'u. Warri hidhamanii jiran hidhaatti haa hiikaman. Warri boo'aa jiran kolfuu jalqabani. Warri qeessaanitti du'ii gale maqaa gooftaa Yesuusiin kan jajjabaatan ta'ani. Yaa Waaqayyo mirga namaa barbaadaa jira miti sabni kuni mirga isaa barbaadaa jira. Mirga immoo laattee fi saba kana uumte maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sabni Oromoo akka sabaatti mirgaaf haqa qabutti siin gargaaramee kan walaba ba'e haa ta'u. Birmadummaan saba kanaaf hin dhahabahu. Saba keenyaati gargaari. Saba keenyaati harka isaa qabi. Saba keenyaaf ati birmadhu. Sabaaf sablammoota biyya sana keessa jirani kan gillaa jirani maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari. Yaa Waaqayyo harka keenya gara keetti bal'ifna. Oromoon akkuma godhu yaa gooftaa yeroo gogiin dhufu gara keetti iyya. Yeroo ola deemaan du'u gara keetti iyya. Yeroo beellii fi golfaaniif dhukkubni qoricha hin qabne yeroo biyya irratti dhufu gara keetti bu'a. Yaa Waaqayyo sabni keenya kan yaadatame haa ta'u. Sabni Oromoo kan qaqqabatame haa ta'u. Sabaaf sablammoonni hundumtuu haqa isaaniitti ba'anii birmadummaadhaan biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessa jiraachuu haa danda'an. Galanni ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Walitti qabama keenya kanatti ati ija godhi. Hiriira nagaa keenya irratti illee ati ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Amantii Protestaantii haa galatu gammachiis itti aanee amantii Ortodoksii irraa obbo Tasfaayee itti aanee amantii Musliimaa irraa Abdurazaaq Kufaa Amiin Jabeessaa qaamaa jallisan Amiin Amiin harka fuudhaati. Amiin Jabeessaa Amiin 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 Jaaboo Amiin 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 يا جماعة صلى الله عليه وسلم jalqaba ani tokkummaa musliima oromoo biyya jarman bakka bu'eetiin dhufee kaayoon dhufinsa keenyaas kan obboleeyyan kiyya na dura dubbatan har'aan tana biyya teenya keessatti haala deemaa jiru irraa kaanee ummanni keenya tokkummaa isaa akka qabu haala mootummaan biyya sanaa har'aan tana dahan amantaa dahoo godhachuudhaan ummata keenya addaan qooduudhaan ifumaa baajata baafatee baajata ramadee ummata kaan irratti amantii taan irratti kaasuudhaan
kaayoo ofii qabu galmaan gahachuudha. Haqa uummanni kun qabu awwaaluudha. Kaayoo inni ka'eef kana saaxiluudhaaf arraantana amantaa bakka buunee bakka kanatti argamu. Kan walitti qabama kana hayyama nuu godhe rabbii guddaadhaaf galata galchu. Jalqabarratti ergasii dhaamsi nuti qabu uummata keenyaa fi uummata biyya sana keessa jiraatu uummata keenya kan amantaa adda addaa hordofan kaayoon diinni kaayyeeffatee ta'e kaayoo osoo hin ta'in kaayoo mataa isaanii waan kana irratti dammaqinaan qalbiidhaan jala bu'ee waan kana hordofee amantiidhaan Oromoon takkaa wal qoodne hin ta'e fuula duraas wal qooduuf hin ta'e ammallee kana mirkaneessuu barbaada. Warreen kana abjootanii amantiidhaan ummata walirra kaasanii ummata wal ficcisiisuudhaaf yaalii godhan abdii haa fudhanii jennaan nuti warrootiin amantii. Akkasuma uummanni keenya biyya keessa jiru waan kana faana bu'uudhaan ummata keenya haqa isaatii falmachaa jiru. Rabbiin waan nuun jiru haqa keessanii falmadhaa jedha. Namni haqa isaa dabarsee namaaf kennu akka amantaa warra amantaa kan hordofuun rabbi biraa illee waan qabu jechuudha. Namni waan isaa dabarsee kennu rabbi biraa haqa qabu. Kanaaf nuti haqa qabna, haqaaf falmamna, haqaaf dubbanna. Kanaa jennaan haqa keenya inshaallah izni rabbiitiin galma gahaa. Kanaaf tokkummaadhaan dhaabbannee waan kana galmaan ga'uu qabnaa jedha. Yeroo fi qarree akkasumas uummata biyya sana keessa jiru dhimmoota sabaaf sablammoota biyya sanii halaqa isaaniitiif falmatu kan mirga isaaniitiif falmatu mirga isaanii sana kabajamee fi haqa isaanii akka argatu qaban ni tinnis. Nuti akka warra amantaatti ummata keenya biyya keessa kan qabsaawaa jiru waan barbaachisaa ta'e hundaan bira dhaabbachuudhaaf yoomiyyuu kan if duuban deebine ta'uu hiree kanaa mirkaneessuu barbaanna. Kanaaf isinii wajji jirraa, isin faana jirraa, duuti teessan teenya, gammachuun teessan gammachuu teenya. Kanaaf rabbii guddaa qabannee fiinta baanaan jedhaa inshaallah. Barakallahu fiikum. Okay, Sheikh Qasim Galatomi. Amma itti aanee nuti wanni hidhamneef Oromummaadha malee amantaanii miti. Kana beekuu qabda. Oromoon tokko, abbaan keenya tokko, haati keenya tokko. Kana ibsa jechuudha. Naannoo biraatti illee, addunyaa biraatti illee yeroo hiriira baatan akkanatti abbootii amantaa dura fidanii Oromummaan amantaa hunda akka rakkoo amantaa hin qabne addunyaadhaaf ibsuu qabna. Itti aanee amantaa Ortodoksii irraa obbo Tasfaayee dhaamsa nu dabarsa. Baay'ee irratti anis dhaamsa isinii dabarsa. Yeroo tokko dhiifama wajjin. All political prisoners. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Down, down, Abiy. 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 Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Free political prisoners in Ethiopia. Free all political prisoners in Ethiopia. Free Jawar Mohammed. Free
Abdi Nagasa, Free Bakkale Garba. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No justice. No peace. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Justice for Hachalu Hundessa. Germany. Stop. Unterstützung für Despot Regierung Abiy Ahmed. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo students. Stop terror und Arre Oromo. Despot Abiy Ahmed must go. Despot Abiy Ahmed must go. We demand freedom. We demand freedom. Who are we? Who are we? Who are we? Where are we from? Where are we from? What we need? What we need? Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Das Volk Ahmed must go. The Nobel Prize Träger Abiy Ahmed ist Mörder. The Nobel Prize, Freedom Prize, Träger Abiy Ahmed is murder. Free all political prisoners in Ethiopia. Free all political prisoners in Ethiopia. Free Jawar Mohammed. Free Bakkale Garba. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for all Oromo prisoners. Justice for Oromo people. Ani maqaan koo Tulluu Guddisaan jedhama. Biyya Jarmanii irraa magaalaa Rooselsaayimin jiraadha. Har'a kan inni asitti argamee fi mootummaa garboonfataa mootummaa Abbaa Hirree mootummaa sirna durii deebisuudhaaf nurratti deebisuudhaaf yaalu mootummaa nafxanyaa balaaleffachuuf asitti argame. Akkuma kana sagalee keenya dhageessisnee magaalaa Wiesbaden keessatti mootummaan kun mootummaa nama nyaata mootummaa diktaatara akka ta'e sirna durii kana nutti deebisuuf akka yaalu mootummaa Jarmaniitti beeksisneerra jechaadha. Akkuma kana akkuma beekamu biyya keessatti biyya alaattis hiriirri gaggeeffamaa jira, mormiin adda addaa deemsifamaa jira. Nuti amma miti bara duriiyyuu hin jilbeeffanne amma immoo waggaa lama keessatti mootummaan kun eenyummaa isaa nu beeksisuunsaa eenyummaa mootummaa maal akka ta'e nu beeksisuunsaa qabsoo keenya ittuu cimee akka itti fufu nu gargaara. Kana jechuun nuti Oromoodha kan beekame yaa Oromooni maal akka ta'e maal akka barbaadu biyya Itoophiyaa keessatti kana namnu hin beeka. Sirna federaalizimii diiganii sirna aadaawii yookaan sirna durii sirna faasistii sirna fiyudaalizimii ijaaruun sirna atsee ijaaruun biyya Itoophiyaa keessatti Itoophiyauma isaan barbaadaniif iyyuu waan na biraadha. Ammas taanaani mootummaan kun dhaabateetti yaaduu qaba. Sabab sablammiin biyya sana keessa jira. Sabab sablammoota baay'ee jiraata biyya sana keessa. Akkuma nuti immoo achi keessatti ummata guddaadha. Oromoon addunyaa irratti yeroo ammaa beekamee jira. Oromoon ilmaan isaa barsiifatee jira.
Oromoon yeroo ammaa kana poolitikaan Abiyyoof bira darbee jira. Sana dhiisee dhaabbatee ilaalee waan uummanni Oromoo jedhu dhaggeeffatee waan sabaaf sablammiin jedhu dhaggeeffatee waan uummanni Walaayittaa jedhu dhaggeeffatee deebii kennuu qaba. Humni yeroo kana keessa hin ta'u. Humni yeroo durii keessa yeroo sooshaal miidiyoonni adda addaa yeroo humni barate baay'een jirutti yeroo kana keessa humnaan bulchuu sirna durii deebisuun hin ta'u. Yeroo kanatti dhaabatee ilaaluu qaba. Dhaabatee ilaaluus qofa miti aangoo gadi dhiisuu qaba. Aangoo gadi dhiisuu qaba. Abiyyi mootummaa ce'umsaati malee mootummaa uummataan filatamee miti. Abiyyi irra deebi'ee Abiyyi mootummaa ce'umsaati. Gaafan jedhu Abiyyi biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Abiyyi namni filate hin jiru. Maatii koo dabalatee yaadaanis ta'ee qaamaanis halaalas ta'ee dhiyoodhaanis namni Abiyyi filate hin jiru. Abiyyi kan hin beekani mootummaa ce'umsaadha. Kanaafiyyuu biyya Itoophiyaa keessatti hanga mootummaan dhugaa mootummaan uummataan filatame hanga dhufutti waan amma Abiyyi oofaa jiru kana Abiyyi mangis mootummaan Abiyyi Ahmed jechuudha yookaan Bilisiginnaa paartii waan oofaa jiru kana dhaabuu qaba nurraa. Nuti hin dhumna malee sirna duriitti hin deebinu. Hin dhumna malee namni tokko ana fudhadhaa Itoophiyaa sin barbaadda nama Itoophiyaa durii sana ijaaruuf deebisuuf yaaliin kun hin dhumna malee hin ta'u kun abadan. Kanaafiyyuu isinitti fakkaata gamoo tokko yookaan biiroo tokko keessa teessanii keessi keessanillee hammamiyyuu duwwaa ta'u akka nama paaworii qabu uummata sodaachisuudhaan qorqalbii uummataa waan beektaniif akka nama humna cimaa qabu fakkaattanii dhaadachuun kuni soba uummatadha. Akkuma Alii Birraa jedhee uummatadha manni murtii. Kanaafiyyuu uummanni murteessaadha. Yeroo kana keessa uummanni dhaadachaa jira, uummanni sagalee isaa dhageessaa jira, uummanni didaa jira. Nuti immoo anis akkasuma akka nama dhuunfaa tokkootti mootummaa garboonfataa kana mootummaa koo miti mootummaa ani filadhee miti jedhee mootummaa kanaatiin mormaan jira, irratti qabsaa'aan jira. Qabsaa'onni Oromoo gameenyiin adda addaa irratti qabsaa'aa jiru. Gara biraatiin immoo qabsaa'ota keenya namoota poolitikaa kanneen akka Jawaar, kanneen akka Baqqalaa Garbaa, kanneen akka Hamzaa Booranaa, Dr. Shugguut Galataa namoota Oromoodhaaf qabsaa'an fuulduratti sagalee Oromoo humna Oromoo yeroo kana mana hidhaa guuruun qabsoo Oromoo tokkoffaa duubatti hin deebisu. Daranaan itti cimsa. Nuti akka mootummaan kun itti iyyuu diina Oromoo ta'e, diina sabaaf sablammii ta'e ittuu ifa nuu baasaa jiru. Kanaafiyyuu sin namoota qabsaa'ota Oromoo mana hidhaatti yoo guurtanii qabsoon Oromoo duubatti deebi'a. Sinitti hin fakkaatina. Ittuu biyya Itoophiyaan nagaa akka hin argan, Itoophiyaan akka jigdu, Itoophiyaan akka uummanni sabaaf sablammii akka walitti yaa'ee Burger King jedhamu kunillee akka ka'u gochaa jirtu. Kanammoo kan gochaa jiru mootummaa Abiy Ahmediitiin hoogganamu yookaan Bilisiginnaa paartii kan jedhamu kanadha. Kanaafuu sagalee koo kanuman jedha. Ani Zaybaa Tamaamin jedhama kanan jiraadhu biyya Jarmanii magaalaa Firaankartiiti. Qophiin irraa kan asirratti argamnee fi Oromoon Jarmanii biyya tokko ta'ee walitti dhufee asitti argamnee Abiy Ahmed balaaleffachuuf asirratti argamne. Wanti inni Abiy Ahmed ittiin deemaa jiru kun uummata Oromoo hundaaf hin taane. Abiy Ahmed adhas boris diina uummata Oromooti. Wanti inni uummaan Oromoo irratti hojjetaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu. Ajjeechaan hidhaan gennoota gudeeduun nurraa haa dhaabbatu. Kan ulfaallee garaa baasisuun nurraa haa dhaabbatu. Kanaaf asirratti argamnee garoo jalqabaa Abiy Ahmed bara 2008 asirratti argamee ture biyyuma Jarmaniitti. Yeroo sanaa hundi Oromoo dhufnee Oromoon kumaatamaan lakkaa'amu asirratti simannee gammachuu addaatiin nutti dhaga'amaa ture. Kanaaf
arras immoo yeroo inni uummata Oromootti diina ta'ee ilmaan Oromoo argaa itti dadhabu kanattis arras boris nu tokko taane kan kibbaa kan lixaa kan bahaa kan dhihaa arras tokko taaneeti wajjin qabsoomnee inshaallah sirna Abiyyi kana ni kufimna arras boris immoo ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa kiristaana islaama hin jedhina tokko ta'aati naftinyaan arras boris nutti hojjetaatti nus illee gadi teenyu waluma hojjannaa irri nagaa sin dhaabbatu akkuma kanatti itti fufa jabaadhaa hidhaan boodettis nu nambisu ajjechaan boodatti nu nambisu yoo tokko du'e tokkos ittuma dhufaa mucaan meeqatu jirti ijoolleen guddisna kanaaf jajjabaadhaa rabbi sin faana haa ta'uu isiniin jedha. Kanarratti immoo wanti dhaamsa dabalataas qabu hidhamtoota siyaasaa hunda kanneen akka Baqqalee Garbaa, Jawaar Muhammad, hidhamtoota hundumayyuu kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiranu nuuf hiikuu qabaan isiniin jedha. Hidhamtoonni wanti isaanii hidhamanii wanti isaanii yakka godhanii hidhaman tokkollee hin jiru. Ragaa sobaa kan magaarrajaa yookiin sitaaraa itti godhanii ragaa sobaa dhiyeeffataadhaan kunis soba akka ta'e Oromoon hundumtillee nu baruu qaba. Hacaaluu kan ajjeese illee ofumaa isaatii Abiyyi ajjeese arras illee boris isuma ilmaan Oromoo fixuutti jira. Kanaaf kan itti gaafatamu ilmaan Oromooti miti Abiyyi itti gaafatamuu qaba akka du'aan yaadu. Demokrasi wata sini jar ya gitu sih demokrasi 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 diktator 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 Abiy Ahmed Abiy Ahmed Abiy Ahmed Abiy Ahmed down down Abiy down down Abiy Abiy Ahmed must go Abiy Ahmed must go Germany Deutschland Deutschland stop supporting dictator government stop supporting dictator Abiy Ahmed Nobel Peace Prize criminal he's a liar he's a criminal
jechuun buleedha jechuun. Stop! Repeat! Our mother! Our sister! Oromo girl! Stop! Repeat! Abiy Ahmed! Military! Right now! Thousand! Struggles! Arrested! Ethiopian government! We need justice! We need democracy! We need equality! We need democracy! Free Oromo political prisoners! Free Jawar Mohammed! Free Bakar Garba! Free Hamza Borana! Free Dr. Shukut Karata! Free Abdi Jayab Dirajosa! Germany! Stop supporting a liar! Daud Abiy! Raus Abiy! Raus Abiy! Daud Abiy! Raus Abiy! Afaan Oromootiin jenna amma akka warri biyya keessaallee dhaga'u. Abiy Ahmed kalammaa Magarsaatiin taane Oromoo isinii ta'a. Abiy Ahmed katayyibaa taane isinii ta'a. Oromoo akka ta'imi. Irbuu Oromoo nyaatami. Amaana uummata Oromoo nyaatami. Abatan galee rafna. Abiyyiin ittiin bukinee mootummaa Oromiyaa sablammoota fakkaatu hinjaaranna. Opinion harree farda gaangee kamtuu wayyaanee warra sinna laftinaa eebbisu ergamuu malee ummata Oromoo bakka buutan shimalli sabbiisaa ummata Oromoo bakka buu Abiy Ahmed Oromoo bakka buu caffeen Oromiyaa amma jiru Oromiyaa bakka buu Abiy Ahmed sabboonummaa Oromoo balleessee Oromoo cabsee bakkaa kuma takkaaf buja jedhee dhaabate sabboonummaa Oromoo si garsiifna jennaan. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa bakka jirru tokkummaa keenya jabeeffannee murannoo fi kutannoo qabnuun sirna kana yaabnee keessaa fi alan akka mul'isnu waan asii gara qeerroo qarreetti sin dabalu. Maqaan koo Mootii Tamasgeen jedhama. Kan inni dhufe jiraatu magaalaa Jarman irratti jiraadha. Har'a asitti kan inni dhufee waa'ee uummata keenya biyya keenya irratti dhumaa jiranii wal qabatee yaadan qabu kan ibsuudha. Maal jechuun barbaada dana kanatti nuti qeerroon magaalaa Jarman jiru wal geenyee yeroo baay'eef baanee magaalaa adda addaa irratti yaada keenya ibsachaa jirra. Falmii karaa qeerrootiin nuun qaqqabaa jiru achi biyya keessatti dararaa baay'een uummata keenya irratti qaqqabaa jiru irratti hundaa'e baanee uummata mootummaa kanatti beeksisaa jirra. Maaliif mootummaan Jarmanii gargaarsa baay'ee gochaafii jira waan ta'eef gargaarsota inni mootummaa Abiyyi mootummaa nafxanyaa kanaaf inni gochaa jiru irratti hundaa'e nuti akka inni isaan sappoortiin goone mootummaa kana akka isaan hin gargaarre maaliif gargaarsa mootummaa biyya alaa irraa argatu kan inni uummata keenya fichisiisaa jiru. Mirgoota inni uummata Oromoo irratti haasaa jiru maaliif mana hidhaatti qabsaa'ota keenya namoota nagaa namoota abbootii amantaa dargaggoota mana hidhaa hundumaatti hidhee daraarsaa jiru kan isaan hidhanii
akkasitti rakkisaa jiranii fi mootummoota adda addaa irraa beekumtii dura argateenidha. Nobel Prize kanas immoo kan inni fudhatee haala kanaatiin wal qabsiisee dura fudhatee ture garuu hundi keenya deeggarree baaneerra waa gochuu hin dandeenyu namichi erga Dr. Abiy ergasiitii yaada isaa jijjiirrate uummata Oromootti galagalee fichisiisuu jalqabe uummata hundumaaf iyyuu taanaan Dr. Abiy bu'aan qabu maaliif amma rizaayin godhee bu'uu qaba yaada kana ibsachaa jirra maaliif magaala Jarman hundaa irratti sochoonee ibsachaa jirra magaala Wiesbaden irratti har'as kan dhiyeessaa fi jirruu fi kan nuti qeerroon magaala Jarman wal geenyee ibsa keenya baasaa jirru kanadha maaliif mootummaan Abiy rizaayin gochuu qaba qeerroon hundumtuu hiikamuu qabu wantoota namoonni hidhaman kan akka Jawaar kan akka Baqqala Garbaa Abdii Rakkaasaa namoonni kun hundumtuu political prisoneriin keenya hundumtuu hiikamuu qabu kan jedhu irratti yaada keenya dhiyeessaa jirra qeerroon magaala Jarman akkasii jirra sinis qeerroon biyya keessa jirtanii yaada nansiif qabu yoo jiraate maaliif mana teessanii yerootti teenya hundi keenya gadda keenya ibsannu mini Hacaaluun du'ee Abaluu du'ee jennee kan mana keenyatti teenyee eegnu maaliif biyya keenya keessatti kan akka Hacaaluu namni meeqa dhumaa jira kan akka Hacaaluu baay'een kan akka Baqqala Garbaa kan akka Jawaar Mohaammed baay'een isaanii gola keessatti ajjeefamaa jiru kan maqaan isaanii achi as hin baane mootummaan baay'ee akkumatti ajjeesaa jiru kanaaf qeerroon biyya keessa jirtan hundi keessan iddoo jirtanii kaatanii mootummaa kana akkasiin falmattan maaliif namoonni hidhaman amma isaan hiikamanitti mootummaan Abiy amma inni iddoo gadhiisutti akka mana keessan teessan itoo hin ta'in akka baatanii siin falmitanii nutis addanaatiin gargaarraa siin bukkee jirraa siin bukkee dhaabbannaa amma yoomitti amma Oromoon bilisoomutti yoomiyyuu gadi hin teenyu mana keenya gallees hin teenyu maaliif baaneen madhiyyannaa mootummaan Abiy umuriin qabu umurii waggaa lamaatiin waggaa lama gidduutti uummata keenya kan inni akkas godhe waggaa baay'ee turate nu fixuu isaan waan ta'eef kanaaf nuti callisnee taa'uu hin dandeenyu kanaaf hundeen qabu waan ta'eef paartiin biltsiginnaa mootummaan Abiy Oromoo irraa ka'uu qaba mootummaa Oromoo irraatii ka'uu qaba Shimallis Abdiisaas hin barbaannu maaliif hin filanne waan ta'eef nuti Abiyyiinis ta'e Shimallisiin filannee iddoo sana hin keenye nu gadhiisuu qabu iddoo isaa Oromoof nu gadhiisuu qabu jennaan ergaan Menschenrechtsverletzungen durch den äthiopischen Friedensnobelpreisträger. Der einstige Friedensnobelpreis und hessische Friedenspreisträger Abiy Ahmed erweist sich zunehmend als ein brutaler Autokrat. Seit seiner Ernennung zum Premierminister treibt er die Unterdrückung und Marginalisierung der größten Volksgruppe Äthiopiens und Oromos unvermindert voran. Das Militär, welches in 2 Oromo-Regionen stationiert ist, führt einen Vernichtungskrieg unter dem Befehl von Abiy Ahmed gegen die Oromos. Die ohnehin eingespannte Lage in Äthiopien hat sich durch die politisch motivierte Ermordung des Sängers und Aktivisten Hacaaluu Hundeessaa am 29.06.2020 im Umland von Addis Abeba erheblich verschlimmert. Nach dessen Ermordung kam es zu einer willkürlichen Masseninhaftierung und Tötung von unbewaffneten Demonstranten in Äthiopien, Oromos. Die Anzahl der Getöteten bzw. Inhaftierten sollte schätzungsweise bei über 7.000 Leuten liegen. Die Dunkelziffer sollte hier weitaus höher sein. Zu den Inhaftierten gehörten unter anderem Oromo-Politiker, Aktivisten, Intellektuelle, Journalisten und zahlreiche weitere Oromos. Daraufhin kam es zur Abschaltung des einzigen unabhängigen Senders Oromia Media Network, OMN. Als wäre das nicht schlimm genug, hat der Premierminister Abiy Ahmed eine Blockade des Internets im ganzen Land veranlasst. Seitdem solidarisierten sich Millionen Oromos weltweit mit den Inhaftierten und forderten ihre sofortige Freilassung und Gerechtigkeit für Hacaaluu Hundeessaa. Wenn diese repressive Politik der Regierung gegen das Oromo-Volk nicht rechtzeitig gestoppt wird, droht der Ausbruch eines neuen Bürgerkriegs. Mit unseren Stimmen wollen wir die deutsche Öffentlichkeit und Regierung auf die Unterdrückung und aktuelle Lage unseres Volkes in Äthiopien aufmerksam machen. Deutschland hat 2019 über 40 Millionen Steuergelder, 50 Millionen Euro an Steuergelder nach Äthiopien geschickt. Das Geld geht nicht nur in Entwicklungshilfe, es geht auch um die Waffen und Ausrüstung und das Trainieren der Polizisten und des Militärs, welches gegen die Oromos gestellt wird. Und deswegen stehen wir hier in Deutschland und demonstrieren heute an dem Ort, wo er den Friedensnobelpreis bekommen hat, obwohl er nur Frieden in Eritrea geschützt hat, aber nicht in seinem eigenen Land. Und deswegen stehen wir hier und ich frage euch, who are we?